Gabrummaa dadhabneeti qabiyyee irraa deemne gabrummaa jalatti deemuu hin dandeenye. Amma isin harka keessan galfachuu barbaaddeeti. An tokko fira dhalaaf harka keessan seenure. Kami. Sadara. Fayya. Fayya mama. Min luftu. Mama nanti merah betul. Amaya. Apa nanti nugoti? Bye. Jolle tana akka fuutee biyyatti hin deebifne siin taasisaa naan jette siin natti dhaaddatu jirti hojii takka hojii YouTube caaltu yoon harkadde ni dhiis osoo ni shintibeetii mana arabaa miicuu YouTube dhiisechuun kun gabrummaa jiran nama deebisuu jechuudha. Harmeeto halaaloo siin harkoo eebbiraa kakatti dhiisama halaalaa siyamu lawwaaduu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama harika fone daawwatu darbaa kabajamtoota keenya. Akkuma deeggardagaa viidiyoo chaanala kiyyaarratti isin gadhiisee agartansan yaaddoon haala inni keessa jirugaa kawaliin agarreetaa arallee guyyaa biraa deebinee kun mana isatti argamnaa isa biratti argama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii chaanala keenya akkam jirtu? Jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salaamanni keenya tabba ceetee laga ceetee mana keessanitti isin biraa hageessu isin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kabajamtoota keenya arras dhufnee deebinee jirra. Arrallee mana yaaddoo jirra. Maaliif jennaan ijoollee yaaddoo tana wallahi bas wal barree bas ijoolleen amma isna jala iyyiti arrallee bira deebinee kunoo bira jirra. Daawwattoota hordoftoota keenya hedduu takka galatoomaadha. Ani koomentii teessan ilaarraan tanaa isiniif hin deebifne. Hundi keessanuu ijoollee yaaddoodhaa maashaallah ni babbareeddii jettanii hedduu takka isin galatoomfanna. Yoo keessatti xuuxxoo nu baasanii naan jechaa turtanii hedduu takka galatoomaadha. Yoo dhugeessa rakkoon hin jiru Oromoon keenya budaan qabu. Oromoon keenya qulqulluudha. Abbaa gaarii qabdanii warri jettanis ijoolleedhaan hedduu takka galatoomaadha. Isiidhaanis deebi'ii obboleettii teenya jettanii warri koomentii barreessitaniif hedduu takka galatoomaadha. Isiniin galatoomfadha Oromoo teenya. Haalli gaayeddoon keessa jiru hedduu ajjisaadha abboleeyyan kiyya. Wallahi akkuma deeggarda viidiyoo irratti isin jenne jecha tokko irra deddeebinee isin jechuu jirra jechuudha. Saniif fuuna ijoolleen ilmaan bareedaa kana ijoollee qaqqacalee tana harka qabatee hedduun dhiigaa nyaataa jira. Akkuma deeggarda isin himne tokko fudhattee ilmoo xiqqoo kana bira jira mucaa xiqqaa kana. Hoy gabbaattee hojjechuu sitti dhiisuu asii miti yoo hulaa kana dura gabbaate addaa oola maaligaa kushinaa seentee nyaata akka sannituuf sin obsuu jechuudha maaliif waa yoo waajjiraa ta'uu bira jirtu waan silaa badaatis kana waan hin beekneef. Ijoolleen xiqqoon turelleen lubbuun barreechuudha. Daawwattoota hordoftoota keenya waa baay'ee dubbannee jirra haasofnee jirra. Asin deebi'uu jettee jala murtee jirti. Anammoo dhugaadhaa rakkoo keessaan jira rakkoon nan keessa jiru. Ijoolleen tuni walirraa gurguddattu malee walirra hin jirtu. Mucaa kana bira dhiisee biraa deemee dukkaana fa'aa dhaqee waa bitadhee itti deebi'e nagaan itti deebi'e silaa bareeda ture. Maaliif amma isaan yooni mucaa kana bira dhiisee gabbee tuun fuuteetti asirra kaayyattee tuunis miila isaa qabdee gama lamaan qabanii akkanatti mucaa kana akkana naa godhanii jechuudha. Mucaa kana yoo na jalaa lafaan dhawanii rakkisaadha. Biyya namaa taa'uun rakkoodha mataan isiiti. Amma silaan biyya jiraadhe rakkoon kun hundinuu hin jiru. Maaliif? Maatiitti kan itti himaadha. Haadhatti biraan keessaa firoottan guutuudha. Daa'imni si rakkistu jechuudha. Maaliif biyya kanatti ammas ijoollee ni eeyita. Amma yoo biyya tanya taate ijoollee yoo ala kana gabbaates wanni ijoollee butun jiru. Butun jiru asii. Gabbanii daandii gubbaa yoo deddeemanii ni taphanna jedhanii arabni fuuteetti gurguratti. Kanaafuu rakkoodha. Rakkoo keessan jira. Rakkoo tana keessaa illee rabbi nu haa baasu. Oromoo teenya guutuun keenyaa rakkoo keessa jirra. Rakkoo keessaa rabbi nu haa baasu. Shintibeetti namaa biicuunu rakkoodha. Rakkoo guddaadha walaa. Biyya irraa bahanii biyya ormaatti hafuun rakkoodha. Amma fakkeenyaaf biyya tana keessa jirra. Biyya sinkaafu. Amma tokkodha yoo biyya kana keessa teesse akkuma nama taarifa dhufeeti. Kanaafuu hunda keenyaa rabbiin keessaa nu haa baasu isin jenna. Inshaallah isin du'aa'ii godhaadha. Du'aa'ii keessan kana akka qeebalu rabbi haa godhu. Yeroo gabaabaa keessatti anillee gara biyyaa deebi'uun barbaada. Ijoollee tana akka fuutee biyyatti hin deebifne siin taasisaa naan jette isin. Maaddannaa jechuudha. Natti dhaaddatu jirti. Ijoollee isii keessatti silaa deebitee bareedaa fi ijoollee tana dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee kiyyaan jedha malee ijoollee tanarraa waan takka qabuun maaliif tokko faratti isiidha namni baatii ji'a sagal gara baadhate achi gubbaan harma namni hoosisee ijoollee tana guddisee sadarkaa tanaan ga'e isiidha namni itti rakkatee roobaa fi caaman jennee qorran jennee oo'an jennee keessa deemtee itti rakkattee ijoollee tana sadarkaa tanaan geessee Oromoo teenya akka abaluttiin sirbaan morma nama jallisaa jedhe Oromoon. Maaliif akka abaluttiin bulaa yoo jenne riskiiteetiin bulta malee tanaa. Fakkeenyaaf amma
Nabil mana isaa keessatti yoo maallaqa guddaa baasee bule an dirqama mana biyyatti maallaqa guddaa baasee buluun qabu. Hiriyoonni isaa warri asirraa ka'ee Suudi Arabiyaa deeme tujjaaree biyya galee warri asii ka'ee Dubaay deeme tujjaaranii biyya galanidha. Kun duuban nu deebisee waan nu fayyaduu miti. Yaaddoon YouTube kana dhaabuu qaba. Masmara haarawaa bitadheetiin ture ittiin bilbilee guyyaa tokkisan qofaafin ittiin bilbilee isaan dubbisiise. Saniin lammata yoo irratti deebisne hin kaaftu. Kiyya duraanuu silaahuni beeyti hin kaastu kiyyaan irra bilbilaa jette Yaasmiin akka mana isii jirtutti irra bilbilti sanboota ijoollee dubbisiifti. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma irratti bilbilaa. Halo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Akhirnya minagi afiyat. Alhamdulillah. Mana nama cerita? بس مناخيتي جرابيته إن قلت لك رفيتي ديمه بس يعني دي اللي انت وضعي جدك انا مرتكم درتي بيه فكودرات نحبك انت تكفى كنت قاعد جولة غي سادمتي جولة انت كان هديويتي ارانتنا جولة قلتنا ايه جدت قلتي اجتنا كنت قلت بيت جولة انا قلت سلا جولة تيتنا قيس الديمتي والله اجتك ستة ماشي لا ادي اما كراس دنديت ما تعنا خلاص تركمو يعني لا تركمني كسيتي سنجر ولا مونتي سنجر ولا تبدأ وان الجرة وان بسيطة لا سامون دراو سلاين ما كنا سديمتي ما كنا كدروان تجاجلك نبي تجولة تجولة تكورا جولة أمام تراتو كفيتي أمام ترادو كفيتي إنه كل راس أمام دافو كسيت راتو تنود وأنا بين ما كنا سديمتي مثلا جرات تيرا تلا ما لفتنا إن كنت على ذاك بيتو ما كيسان تلتي ini itu masih dia cantik apa normal juga cantik apa jualan bukutun sadu gula tuh cuma dia mana dia lagi cuni tadi wajah soalnya kesinje يا فياتي ربما ilman ma kana jar fayatin dur jirti ya fayatin aduma dema kesafu ari ilman ka bukaro rada bun ka bukaro tuwari ilma debi angam fete turtus wari ilma debiya tu aduma kan jati sammo da ramal fete itu masih mana lagi? Nalagay YouTube yuan godun ka YouTube yuan YouTube ay isa koftin rain ban ini koftin dala gutin jurul mana ma kutu dala gujura YouTube amma banate yani subscribe sa to kutemi gafa ini banate duro ini banate sama ini ni sammo an namma tana itjuru tan di sujeti ya bukan ini banate ma kada je banate ada ta masuro bastante ba ka mira de la butina como ma chavo ni si ko raga la que ma gusta kana ni ko amma de ni ba ila treda ni ko ka ba ta dura tamam ya jolle de de sin dubu saja dura jolle de de kana yu dura dubu Hello.
Oke, kata waktu tak kabar jam tak nyawan sih gawat itu udah linda genye. Wallah ada kasih dulu. Kalau hal lagi news bata kefurmani itu foto dia maju ruang agar deh. Dua mau kau dah dua ini numpur ada apa dah itu suan dan juga ya tuh berada apa nah sini lewan dan di sini akka berada apa tak kau yang singgah karena situ lewan nama berbeda YouTube ya karena di se wan anjir ada apa. Jangan kayo di si ini YouTube di semua deh nanti pada wajib ceranu jadi. Gertu wata imbe na kaya saya tira bumana be ko wawa berasa bo godet YouTube yette wa ambe ngor tira bumana kaisi siti sarka inshallah ngayr ma fi duai ko da fi application jolle sitana jolle hadwan tolti kaisa bo jolle to lama da ada to kodira inshallah duai go na fi duai go da sinille len nan beren de nyuti berada banna hanya juruti berada banna rabbi osuma samunda yimtin rabbi wal jolle sita sitade fropi sanille wal tade su do mo gora Dhugaan jirtu tanuma Yasmin itti bilbilte haasofsiifte waan jiru irraa bartee jirti. Yoo ammoo as deebite haa deebitu rakkoon hin jiru. Hafnaanis ana kumaan duraan jedhe YouTube ammoo abadan nu mandiisu gabaabumatti. Maaliif? Yaaddo wanta maaliif ilmaan kee tana yoom surra yoo dhimbisii kee tana YouTube kana dhiittara naa wayyamoo YouTube kana waan akka nama tokkotti. Kamu dirqama YouTube dhiifte malee deebi'uu jechuun jirti yoo dhimma YouTube dhiifte akka boru deebitu ni beeku garuu firaa dhiifteetis ilmaan kee hadiyyoomsitee kan hundarraa YouTube kana firaa dhiiftee kalaas ilmaan kee wajjin jiraachuu irra wayyaa. Mana sii keessatti haa deebi'attu maallaqa YouTube isin barbaadini ani calliseetii YouTube dalagadhaa naafisii waliin dubbifnu ijoollee keessaa teessu. Akkas jaanama walii itti bilbila. Hojii takka hojii YouTube caaltu yoon harkadde nindis. Malee osoonin hojii takka illee hin qabaanne osoonin shintibeetii mana arabaa miicuu YouTube dhiisachuun kun gabrummaa jiran nama deebisu jechuudha. Gabrummaa dadhabneeti biyya irraa deemne gabrummaa jiran deebuu nan deemeeti. Amma isin harka keessan galfachuu barbaaddeeti. An tokko fira dhalaaf harka keessan seenure. Anaaf bulchamoo isin na bulcha. Nutulleen kunoo ammallee guyyaa lammataa deebinee kunoo haala inni keessa jiru isin biraan geenye jira jechuudha. Saniifuu rakkoo teetii fi waan silaas yoo fi waan as booda dhufuuf illee yaaddoo nuti duuba siraan deebinu sibira jiraan siin jaabboleessa kiyyaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maa salaama.